QRC Physics Grade 10 1.5 Vector Resolution. Arrantana Physics kutaa kudhanii Part 3 takka tuqaashan Vector Resolution. Kajurraa kaanee kan wajjin ilaallu ta'a nu wajjin tura. By the end of this section, you should be able to erga sectionii kana xumurtan booda wanti isin baruu qabdan resolve a vector into horizontal and vertical component. Vectorii tokko horizontalii fi verticality addaan baasuu qabdanii jechuudha. Horizontal jechuun oleedha, vertical jechuun ammoo dalgeetti. Find resultant of two or more vector using component method. Component method fayyadamtanii vectorii maal barbaaduudha? Resultant isaanii barbaaduu qabdanii jechuudha. In the previous discussion of vector addition, you saw that a number of vectors acting together can be combined to give a single vector. Barannoo darbe keessatti vector addition ilaallee turre. Mali you saw the number of vectors acting together can be combined to give single vector in okanna. Vectorii lama walitti daballee single vector in okanna jechuudha. Vector addition keessatti walitti hidhuu jechuudha. In much the same way, haaluma karaa wal fakkaataa ta'een a single vectorii tokko yeroo darbe a plus b walitti hidhaneet maal arganne? Single vectorii tokko arganne. As keessatti immoo vectorii tokko bakka lamatti adda baasuu deema. Resolve jechuun bakka lamatti adda baasuu jechuudha. In much the same way, a single vector can be broken down into number of vectors when added to give original vectorii kan uqan. Vectorii tokko bakka lamatti adda baasuu jechuudha. Those vectors which the sum to the original are called idamni isaa maal jedhama? Component of original vectorii jedhama jechuudha. The process of breaking a vector into its component is called resolving into its component jedhama jechuudha. Adeemsi vectorii tokko horizontaalii fi vertikaalitti addaan baasnu maal jedhama? Resolving into its component jedhama. Qabachuu qabdanii jechuudha. Resolving into component jechuun maal jechuudha? Breaking vector jechuun resolving jechuudha. Placing a vector in a coordinate system that you have chosen make it possible to decompose them into components along each of the chosen coordinate axes in the rectangular coordinate system shown in figure takka tuqaa 13. Fakkii takka tuqaa 13 irra jiru kanarra dhaabbannee ilaallaa jechuudha. Vectorii tokko vectorii maaliin nu kenname? Vectorii A tokko nu kenname. Is broken up or resolved. Resolve jechuun breakdown jennee beekte. Resolved into its component vector. Vectorii A tokko vectoriin A tokko nu kenname. Isa kana maal goona? Breakdown goona. Adda baasna jechuudha. X component fi Y component itti. Amma kun X component dha. Y axis dha. Kan immoo X component dha. Sanbooda vectoriin A nu kenname kana X fi Y component adda baasne X Y component dha jechuudha. Sanbooda asirra dhaabbanneeti rectangular jedha jeeni. In a rectangular coordinate system in figure takka tuqaa 13 kana A dha X Y dha adjacent hypotenuse opposite dha. Cos theta jechuun maal akka ta'e sin theta jechuun maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Asirratti vector A tokko ni qabna.
vector resolving jennee x component fi y component resolve goonaa jechuudha vector kana. X component y component dha jechuudha. Sanboota asirratti kan x jiin a x jennee fudhannu kan immoo a y jennee fudhannu jechuudha. Kun a maal bakka bu'aa x componentiin adjacent dha. Triangle formula kun immoo opposite dha. Hypotenuse dha. Cos theta jechuun is equal to adjacent over hypotenuse dha. Adjacentiin keenya maal jennee ax dha jechuudha. Kanaafuu cos theta jechuun cos theta jechuun is equal to adjacent asitti kun adjacent dha. Kun ammoo hypotenuse dha. Kun opposite dha. Adjacent over hypotenuse dha. Adjacentiin keenya maaliin bakka bu'aa? ax bakka bu'aa. Hypotenuse oppositiin keenya immoo ay bakka bu'aa. Hypotenusiin immoo a bakka bu'aa. Kanaafuu cos thetaan is equal to adjacentiin maal bakka bu'u jenna? ax dha over hypotenusiin a dha. Nuti kan barbaannu maal? X component isa kana. Kanaafuu akkana goona ax keenya is equal to n kun maal bakka bu'a jenna? Hypotenuse beeka. Hypotenuse a cos theta dha jechuudha. X keenya a cos theta dha jechuudha. Sanboota y component kanaa barbaannu. Y component isa barbaannu sin theta jechuun is equal to opposite over hypotenuse dha. Oppositiin keenya maal bakka bu'a jennee ay dha. Ay over hypotenusiin keenya a dha. Isa kana jechuudha. Isa fi lafiitii wanni saayidii gama theta asiin argamu kana. Forward isaa kanatti argamu immoo opposite dha. Gama kanaan argamu immoo hypotenuse jalli kun immoo adjacent dha. Inni triangle ilaalu jira. Form triangle itiin wanni. Asirratti opposite over sin theta maal opposite over hypotenuse. Oppositiin keenya maal jenna? Ay dha. Hypotenusiin keenya immoo a dha. Kanaafuu sin theta is equal to ay over 8. Kan nuti barbaannu ay dha. Isa kana barbaadu jira jechuudha. Three cross goona. Ay keenya is equal to a sin theta dha jechuudha. Ax keenya immoo a cos theta dha jechuudha. Isa kana jechuudha achirraa dhufe jechuudha. A vector A is broken up resolved into its two component vector lamatti adda baaje. One ax dha. Ax tokko ax bakka adda baa ax kana faamalalaan. Lammaffaa immoo ay no maali? Isa parallelii kana jechuudha. Y component irratti argamu. The horizontal in the vertical component can be found by two methods argamaa jira. Isaanis graphical method fi simple trigonometric idhaan argamaa jira. Let us look at them one by one ilaalaa jira. Graphical method dha manni kun. Of vector resolution. Vector akkamitti graphical method idhaan resolve goonu. Resolution akkamitti adda baasnaa jira. The following are steps that you follow to resolve a vector graphically dhaan. Graphically dhaan vectorii tokko resolve godhuu yoo barbaadde steepii tan hordofuu qabdaa jechuudha. Steepii shanan tana afuran shanan jahan tana jechuudha. Sorry. Hordofuu qabdaa jechuudha. Tokkoffaan select scale and draw a vector to scale in appropriate direction dhaan sirriitti kaasuu qabdaa jechuudha. Amma vectoriin honname kallattii sirriitiin akkana kaastaa. Lammaffaan extend in the x and the y axis from
tail of the vector to the length of the vector and beyond. Asirraa kaastee akkatti kaastaa jechuudha. From the arrow head of the vector. Hanga arrow asitti ni goota. Sadaffaan ammoo afuraffaan draw the x component from the tail of the vector in the introspection perpendicular projection with the x-axis. Label this component as ax jettee bakka buufatte. Isa jalaa kana. Gubbaa kana ammoo y component from the tail of the vector introspection perpendicular projection with the y-axis. Inni gama olii kana. Ammoo x-axis dha jechuudha. Measures the length of the two components and use to the scale determine magnitude of it is the component isanii furii fi ja'a barbaadi ja'a. Isuma kana jechuudha. Isuma giraafii mul'ate kana akkanuma kaasu tokkoffaa veektarii ta'ee ni baafattaa. Lammaffaa immoo x-axis-dhaan y gama vertikaaliidhaan x immoo horizontaaliidhaan bifa kanaan resolve yoo goote maal jedhama graphicaliidhaan jechuudha. Trigonometric method of vector resolution kan jennu ammoo the trigonometric method of vector resolution relies on an understanding of the sine. Wanna maal irratti hundaasan sine, cosine, tangent function. You can find the component by using trigonometry fayyadamtee barbaadu qabdaa jechuudha. The components are calculated according to this equation where the angle theta is measured counterclockwise from the positive x-axis. Counterclockwise jechuun positive jechuudha. Gara mirgatti naannoo. From the positive x-axis irraa jechuudha. Cos theta jechuun akkuma reefu jennee cos theta maali? Bifa kana fayyadamtee veektarii tokko barbaaduu dandeessa. Cos theta jechuun is equal to adjacent side over hypotenuse. Reefu irra dhaabbannee reefu akkami kaasne akkana veektarii A kana veektarii A nu kan nama kana resolve yaa goonu. Yaa gisee goonu maali kun ax bakka buune isa adjacent kan isa opposite kan immoo maaliin bakka bu'a y dha jechuudha. Kunoo maali hypotenuse dha. Opposite adjacent san booda cos theta jechuun adjacent over maali hypotenuse. Adjacent keenya maaliin bakka bu'a ax dha. Hypotenuse keenya a kanaafuu ax over 8 kan nuti barbaannu maali isa jalaa kana x-axis component kana. Kanaafuu maal goona cross goona. Ax keenya a cos theta dha jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Lammaffaa immoo sin thetaan opposite over hypotenuse. Opposite yeroo maaliin bakka bu'an ay dha. Hypotenuse no a dha. Sin theta gisee kan nuti barbaannu ay kan vertically isa kan is equal to ay over 8 cross godhe ay kee is equal to a sin theta dha jechuudha. Isa kanaa jechuudha. You can see that the original vector is the sum of the two component vector. Original vectorin isa jalqabaa san inni jalqaba resolve ta'u sun ida'ama isaan lameeniitii jedha. Ida'ama ax kanaatii fi ay kanaatii jedha. Vectorin duraa san originalin is equal to ax vector plus ay vectorii dha jechuudha. Because sababni isaati ax and ay are at right angle degree 90 waan ta'eef. The magnitude of the resultant vector can be calculated using Pythagorean theorem fayyadamnee barbaaduu dandeenya jechuudha magnitude isaa.
A is equal to magnitude is equal to Pythagoras theorem jechuun A square B square plus C square bifa kanaan jira. Amma kun komponentii kanatti osoo hin ta'in inni foormuun isaa fakkeenyaaf A square is equal to B square plus C square yoo ta'e haa barbaannu maali? A kana haa barbaannu. A is equal to A magnitude maal ta'a isa kanarraa barreessuuf raadikaala darbitaa jechuudha. Raadikaal B square plus C square dha jechuudha. Kana jechuudha. Asitti illee kan nuti barbaannu maali? Magnitude of resultantii A kanaa barbaanna waan ta'eef A is equal to A magnitude square is equal to AX square plus AY square. Kanaafuu A keenya sanbooda asitti Pythagoras theorem kana gisee fayyadamnu A keenya is equal to maal ta'a raadikaala keessa galchina AX square plus AY square ta'a jechuudha. To find the angle or direction of the resultant, recall the tangent of the angle that the vector makes with the x-axis is given by the following. Angle gisee barbaannu theta is equal to tan over AY over AX dha jechuudha. Tan inverse AY over AX dha jechuudha. A1 isa kana over AX dha jechuudha. Where tan theta maal? Tan theta reefu maal jennee? Tan theta is equal to opposite over adjacent dha jechuudha. Opposite keenya maal jennee? AY over AX dha jechuudha. Sababa kanaatiif theta keenya gisee barbaannu tan inverse over AY over AX dha jechuudha. Qabachuu qabdan. Kun gisee maal barbaannu? Gisee angilii barbaannu jechuudha. Gisee magnitude isaa barbaannu immoo A is equal to Pythagoras theorem fayyadamna AX square plus AY square jennee barbaanna jechuudha. Example fakkeenyaaf takka tuqaa lama a motor undergoes a displacement 250 km in direction of 30 north of the east. Resolve displacement into its components are resolve godha jira. Vectorin waan namni direction isaa is north of east. Resolve godhi jira furii fi jira vectorii kana. A vectorii component isa konnu kan name teettaan angiliin isaa 30 digirii dha. Kan nuti barbaannu maal barbaadaa jee component isaa AX fi AY barbaannaa jechuudha. Yoo fedhe S jettee fudhachuu dandeessaa yoo fedhe immoo A jettee illee fudhachuu dandeessaa. Warra kun qabu sanbooda asitti SN keenya asitti SE jennee haa fudhannu. Anas ammoo SN jennee haa fudhannu. Y component X component maal jennee cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Hypotenuse keenya 250 nu kenname. Kan nuti barbaannu isa kanaa jechuudha. Cos 30 degree is equal to adjacent SE dha bakka bu'aa SE over 200 fi maal jennaan hypotenuse isa kana waan ta'eef 250ti. Kirii cross gootaa jechuudha. Kanaafuu SE is equal to 250 times sin 30ti jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 250 times sin 30 jechuun 1 over 2 duwwaa tuqaa 5 jechuudha. 250 baay'isuu duwwaa tuqaa 5 gisee goote 225 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Maali? SE hon yookaan X axis irra jiru. Komponentii isaa. Hawaayii gisee barbaannu immoo okay asitti SN kana barbaannee jirra 225 ta'a. Hawaayii komponentii kana gisee barbaannu SN is equal to maal ta'a? AY dha beekaa is equal to AY over 8 akka A fudhatte yookaan akka S fudhatu dandeessaa jechuudha. Isa kan nuti barbaannu immoo isa kanaa jechuudha. Isa SN kanaa jechuudha. Maali? Sin theta dha. Kanaafuu sin theta is equal to
SN over SC ti. Barbaannu SN. SN keenya is equal to maal ta'a? S over sin 30 cos 30 sorry sin 30 jechuudha. Kanaafuu SN keenya meeqa ta'a? 250 SN keenya waan ta'eef plus sin 30 ti. Sin 30 waan over 2 dha. 250 baay'isuu waan over 2 ti is equal to 225 ta'a jechuudha. Kan lammaffaa kan barbaannu SCE dha jechuudha. X component kana yookaan cos theta is equal to adjacent in SCE dha. SI over hypotenuse in SC dha. Kan nuti barbaannu immoo SC dha jechuudha. SCE keenya is equal to S over cos 30 ti. SC keenya meeqa? 250. 250 baay'isuu cosii 30 ti. Cosii 30 gisee itti galchite meeqa sii kanna? 216.5 kiiloomeetira sii kanna jechuudha. Cosiin 30 raadikaal 3 over 2 ti. 250 baay'isuu raadikaal 3 over 2 gisee goote 216.5 kiiloomeetira sii kanna jechuudha. Please check your answer with the graphical method with ruler and the protractor. Yoo feete graphical method illee fayyadamtee yoo resolve goote deebisaan kee tokkuma sii dhufaa jechuudha. Example takka tuqaa sadii a boy walks 3 kilometer due east and then 2 kilometer due north. What is the magnitude and the direction of his displacement vector? Asirratti waan reefu isin jee dagachuun qabdanii jechuudha. Maal jennee turre? Kan hojanname 3 kilometer due eastiin akkana 3 kilometera. Kan barbaannu immoo magnitude dha. Kan meeqa? 2 kilomeetirii immoo north dha jechuudha. Magnitude isaa barbaadii isin jee. Magnitude zeeroon akkanaa jechuudha. SC haa jennuun kana. SCE kun ammoo SN haa jennuun. Meeqa nu hojannee jirra? Eastii 3 kilomeetira. Anoorziyo 2 kilomeetira jechuudha. Barbaannu magnitude isaati jechuudha. Magnitude reefu akkam jennee? Maal jennee turre gadii kanatti hundoo formula isatti barbaadu A is equal to AX square plus AY square dha jechuudha. Direction isaa immoo theta is equal to tan inverse AY over AX ti. Kanaafuu asittis kan nuti itti barbaannu S is equal to jettaan S E square plus S N square dha jechuudha. Magnitude isaa jechuudha. Akkuma asitti hundoo isin annamee jiru kanatti. Kanaafuu S keenya S magnitude keenya is equal to maal ta'a? S keenya 3 square plus 2 square ti. Raadikaala jala darbita. 3 square 9 da'uu 4 ti. 13 raadikaala jala gisee baastu 13 tuqaa 6 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu maal arganne? Magnitude keenya meeqa ta'a? 3.6 kiiloomeetira. Directionii kamiin barbaanna? Bifa kanaan barbaanna. Theta is equal to tan inverse over AY over AX. Asitti AY keenya maaliin bakka bu'a? Kanarratti AY keenya 2 kiiloomeetira 2 north hajee kanaa jechuudha. X keenya immoo 3 kiiloomeetira. Kanaafuu theta is equal to tan inverse 2 over 3 ti jechuudha. Tan inverse over 2 kilometer over 3 kilometer. Theta is equal to meeqa ta'a? 2 kilometer over 3 kilometer. Theta is equal to tan inverse is equal to duwwaa tuqaa 6 kana yoo itti fuftee tan theta gootee inverse keessaa gisee baastu 33.69 sii dhufaa jechuudha. Itti galchitanii ilaaluu dandeessanii jechuudha.
Hence the boy displacement vector in isaa meeqa? 3.6 takka kilomeetira with angle isaa teettaan one direction with 56.30 takka east of north or 33.69 north of east dha jechuudha isa kana waan. Please check your answer with graphical method or with rural and protected language. Check good ija. Subsection summary. Any vector can be resolved vectoring into horizontal and vertical component resolving it. The combined effect of the horizontal and the vertical component of the vector quantity is the same as the original vector equal fakkaata dha ja combined go to. Kanaafuu barannoo itti aanu review questioniidhaan eegallee kan walitti deebinu ta'a. Hangasitti subscribe, share, comment godhuu hin dagatinaa. Bakka isin hin galle commentii jala kaa'aa. Sirreeffama keenya sirreessinaa. Thank you.